Ijoolleen sanagaa vii'oo afaan Oromoo caqasuu jirtan. Vii'oo afaan Oromoo wixataa jimaata galgal sa'aatii 2 akka sa'aatii 3 meetira baandii 22 fi vii'oo 24 naayil sa'aatii irraa caqasuu jirtan yaayyuu jalqabna. Fulbaanii 7 bara 2020 keessa jirra. Guyyaa Labor Day yookaan ammoo guyyaa hojiif hojjetaati. Guyyaa hojjetaa hojii isaatiin galateeffachaa immoo waan inni dabree yaadachaa ulfeessan. Waan arsanii qopheessan oduun jalqabna. Achiin duubatti waan hafedda barraa ansoraa lakeeti. Jaalannetti oduu nutti. Attam oltan kabajamtoota dhaggeeffatoota keenyaa oduun wiixata galgalaarraaf qabnu kunoo. Tigraay keessatti filannoo gaggeeffamuuf jedhu taajjabuuf ka gaafatan namoonni 60 caalaan biyya keessaa eehamni kan kennameef ta'uu Komishinni Filannoo Tigraay beeksisee jira. Biyya alaarraa kan gaafatan lammii Noorweey Tiroonvoon eehama argachuu isaanii kan ibse komishinni kun qophiin filannoof barbaachisu martis xumuramuu dubbata. Dhaabbatoota Tigraay keessaa kanneen filannoo kana taajjabuu fi gaafatan keessaa hawaasni siviilii bakka bu'ee ka jiru dhaabbati Sabhidrii jedhamu TPLF madaalaa mitii jechuudhaan yaada waan dhiyeesseef yeroof taajjabdummaa keessaa ugguramuun ibsameera. Sabaa himaan 15 caalan biyya keessaaf alaa eehama argatanii bulchiisa naannoo Tigraay seenuunis ibsamee jira. Sabaa himaan biyya keessaa kanneen ammaan dura Tigraay keessatti filannoon gaggeeffamuu hin qabu jechaa turanis Tigraayin seenuu kan hin dandeenye ta'uu komishinichi beeksisee jira. Filannoon kun roobii iftaanii gaggeeffamuuf ka jiru ta'uu Mulugeetaas Bahaa Maqaleerraa gabaaseera. Oduu biraan oduu gabaasaan VOA Simon Marks har'a ganama dirree xayyaaraa Booleetti oduu gabaastota biyya keessaa 3 fi nama kabiraa xayyaara gara Maqaleetti balali'u seenuuf yeroo yaalanitti tika nagaa ka biyyoolessaa fi tajaajila nageenyaan dhorkamneerra jechuudhaan tiwiitarii irratti barreesseera. Bilbilli harkaa koompitariin harkatti qabanne yookaan laaptooppiin fudhatameera. Miidiyaalee hawaasaa irraa waan maqaa keenyaan bananne cufameera jedhee jira. Gama kaanii Reuters akka gabaasetti gaazexeessota 4 fi gurmuu gorsitootaaf xiinxalaa gameessa nama ta'e tokko dabalatee yoo xiqqaate namni 12 wiixata har'aa balalii xayyaaraa gara Tigraayitti godhamuurraa dhorkamuu isaanii gabaasee jira. Kanneen ugguraman kun akka jedhanitti waa'ee filannoo akka hin gabaafamneef ta'uu malaa jedhu. Waajirri muummichi ministeeraa Abiy Ahmed kanarratti deebii akka kennuuf gaaffiin dhiyaate deebii kan hin arganne ta'uu dhaabbati oduu Reuters gabaaseera. Hagayya 30 bara 2012 jechuun sanbata darbe manni marii federeeshinii Itoophiyaa waa'ee filannoo bulchiisa naannoo Tigraay kan ilaaleen murtii dabarsee jira. Bulchiisi naannoo Tigraay seera baaseen boordii filannoo hundeessuun heera biyyatti kan mormu ta'uu beeksisee jira. Kana malees manni maree bulchiisa naannoo Tigraay qaamonni raawwachiistuu fi labsii waa'ee filannoo murtiin dabarsanii fi hojiin hojjetan heera biyyattii wajjin kan wal faalleessuu fi filannoon akka waan gaggeeffameetti hin lakkaa'amu kan hin jirree fi hojiirra ooliinsa kan hin qabne jechuudhaan manni maree federeeshinii sagalee guutuun murtiidhumaa dabarsuusaa Mallaskaachoo ammahaa gabaaseera. Qaamni hojii raawwachiistuu mootummaa Itoophiyaa murtii manni maree federeeshinii kan Itoophiyaa dabarse hojiirra oolchuu qaba jechuudhaan pireezidaantiin mootummaa bulchiisa naannoo Amaaraa Tamasgan Xurune kaleessa tuuta oduuf ibsanii jiru. Murtii manni maree federeeshinii dabarse kanarratti waan itti dhaga'ame garuu hin ibsine. Konyaalee Walqaayitii fi Raayyaa keessatti dhiittaa mirga namoomaa dhaqqabee jira jedhame sana mootummaan federaalaa akka gidduu seenuuf bulchiisi naannoo Amaaraa gaafachuunsaa ni yaadatama. Manni maree federeeshinii murtii baasee irratti naannoo jedhametti dhuguma dhiittaan mirga namoomaa dhaqqabaa akka jiru ibsee jira. Garuu tarkaanfii fudhatamuu qabu kan ilaaleen waan lafa kaa'een qabu jechuudhaan Asteer Misgaanaaw Baahirdaar irraa gabaastee jirti. Manni maree federeeshinii bulchiisa naannoo Tigraay keessatti filannoo gaggeeffamu seeraan ala fudhatama kan hin qabne ta'uusaa murteessuun waan gaarii ta'etu jiru. Naannoo Raayyaa fi Walqaayitiif dhiittaa mirga namoomaa dhaqqabee jira jedhameef furmaata kaa'uu dhabuunsaa kan isaanitti hin tolle ta'uu paartiin Deemokiraatawaa Raayyaa Raayyummaa fi Koreen Eenyummaa Walqaayit Xagadee Amaaraa deebisuu fi hundeeffame beeksisanii jiru. Itti aanaa walitti qabaan paartii Deemokiraatawaa Raayyaa Raayyummaa Obbo Amaaree Guban murtiin mana maree federeeshiniin kenne ejjennaa gar tokkotti cite hin calaqqisuu jedhaniiru.
rakkoo jiru adda baasuu qofa otoo hin taane furmaata kaa'uun kanneen rakkoo kanaaf itti gaafatamoo ta'an murtii itti kennuu qaba tures jedhan. Filannoon Tigraay keessatti gaggeeffamuuf jiru bulchiisa naannolee kabiroo keessatti hojii diiggaa agarsiisaa jechuudhaan koloneel Dammaqan dubbataniiru. Maraafuu dhimma kana irra deebi'anii mana maree federeeshinii Itoophiyaatti kadheeffachuuf jiran ta'uu beeksaniiru. Sababa weerara vaayirasii koronaan kan ka'e Itoophiyaan geejiba uummataa irratti uggura keessee turte laaffisuu beeksistee jirti. Geejibi uummataa kan biyya qaxxaamuree deeman akkasumas atoobisii magaalaalee fi taaksiin lakkoofsa imaltootaa fe'achuu qaban guuttachuu danda'u jedheera. Mootummaan uggura kaa'amee ture sana yeroo dhukkubi COVID-19 hammaataa jiru kanatti maaliif akka laaffise hin beekamin jira. Somaaliyaa keessatti weerara dhukkuba COVID-19 sodaa uumeerraa kan ka'e gama dubartoonni ulfaa ogeessa fayyaa of ilaalchisuu fi daa'imman tallaalee argachuun kufaatii guddaa mudachuusaa aangawoonni eegumsa fayyaa kan Somaaliyaa beeksaniiru. Haadholiin ulfaa fi daa'imman tajaajila eegumsa fayyaa dhabuun dhukkuba kanneen biroo hammeessuuf jira yaaddoo jedhu qabu. Amma oduu ispoortii qabna sora. Gurbaan ganna 17 dhalootaan biyya Afrikaa Giinii Bisaa'u tokko mataa oduu ispoortii addunyaa ta'uu jira. Abbaan Taayigoo nugusi kubbaa miilaa addunyaa horteen Arjentiinaa Liyoon Meesii Barseloonaa dhiisan deemu jedhetti biyyi fure tuttuun oduu ispoortiiti. Ansuu Faatii jedhanii yaaman. Gaaf ganni isaa jaha maatiin isaa Ispeen Seviileetti hin godaante. Baarsaan nam kana kubbaa miilaa barsiifachaa guddifatte. Akka garee biyyaatti ammoo kalee Baarsaa taphate. Yoo kalee taphate suni ganni isaa 17 fi bultii 311 goolii afran Barseloonaan Yukireeniin 4-2 moot keessa tokkisa galfate. Barkum 1924 asitti nami ganna 17 dhiyaatu akka Ansuu tapha jalqaba irratti shaampiyoon liigii irratti sunu nami goolii galfate. Ansuu Faatii kan sunu meetirii 18 caal goolii irraa fagaatee galfate. Nami isaan duratti akkan dorgommii gurguddoo addunyaa irratti goolii galche Joan Rankius barkum 1925 gaafas nami sunini ganna 18 fi guyyaa 344 bule. Ijoollee Afrikaa hedduutti kilaboota kubbaa miilaa Awurooppaatii biyya addunyaa keessa taphaaf bibilliqa. Liyoon Meesii maqaa akka akkaatii yaaman eeginni immoo kilabii ilkaan itti buqqifate Barseloonaa keessa ba'aa jedhee himate asitti kilaboota kubbaa miilaa addunyaa nam kana gatii hadhachuu fi hirbaachisuu jiran. Amma nam ganna 33 malumaaf marii jabduunaaf malee Barseloonaan guddoon dallansiifte guddoon na nyaalchiftellee taatullee kilabii tanaa walaadhuun fedhu tanumaafuu jarum waliin taphadhaa jedheetiin nama hedduu fure. Meesiin torbaan lamaan duratti kilabii isaatti deemuu fedhaa jedheetiin dubbate. Kilabiif biyyittii isaallee nam badhaasa kubbaa miilaa addunyaa guuree biyyi tanallee maqaatti tolchana dhabuun fedhan. Taatullee kilabii isa tana jabeenni qofaan beekuutti hin jiran laafinnallee qacoon dhawachuu jiran. Dorgommii shaampiyoon liigii dabree irratti Baayern Muuniik Barseloonaa 8-2 mootee waan adii agarsiif. Meesiin duruu bulchoota kubbaa miilaa biyya isaatiin waliin galuu jecha dubbate. Iyyuu kilabii tan keessallee fakkeenyaaf haa kontiraatiin dhumatiin baay'ellee $8 miliyoon 800 caal kaffalaa fedhan. Sun baasuuf dhibaachuun ammoo falama hedduu qabdi. Tan dhaquun fedhuu jedheedhan. Kana maleellee abbaa isaatii fi jariis gabaa itti barbaadutti gorseetiin hambiseedhan. Meesiin ganna 4 duralleetti federeeshinii kubbaa miilaa biyya isaatiin wal dhabeetiin keessa ba'uufii jedheennaan addunyaa goose. Barseloonaan nugus kubbaa miilaa jedhaniitiif waan akka akkaatiin faarsan kaan amdeeffachuu feete. Leenjisa haaraallee yaayyuu qaxaratti. Luis Suarez kontiraatiin haaressineef leenjisaan haaraayii kilabii tana Meesii akka ijoollee daaddisuun feenuu jedhe. Meesiin marroo 731 caal Barseloonaa taphate. Goolee 634 caal galche. Meesiin abbaa ijoollee dhiira 3 hangafi isa Taayigoo waan Taayigoo bar dhufullee baarsum keessaan qubna qabaadhaa jedhe. Oduun har'aaf qabnu kanuma. Biyya afaan Oromoo caqasuu jirtan. Maatiin abbootii warri isaanii Wallaggaa Naqamteetti ji'a hedduuf nurraa hidhamanii jedhan dubbifne. Akka maatiin isaanii jedhanitti jara kana mana murtiillee dhufaniitiin yookaan balleessatti murre yookaan ammoo gadillee lakkifne manuma midhaa keessa taa'uu jiran. Abbootii warra isaanii waan hidhamaniif rakkoo kee jirraa jechuun dubbatan. Biiroon bulchiinsa nageenya keessumattuu iyyuu Oromiyaa gama dhiyaa keessatti namni haga guddaan hidhame waan abaawoon shakkamee hidhamee jedha. Nakor malkaat dubbisa. Adde Fireezer Massalee jiraattuu magaalaa Naqamteeti. Abbaa warraa isaanii obbo Haayilee Salamoon waliin ijoollee 2 godhatanii hojii daldalaatiin jiruuf jireenya isaanii geggeeffataa turuu dubbatu. Obbo Haayileen miseensa paartii Koongireesii Federaalistii Oromoo akkasumas immoo qindeessaa dargaggootaa waajjira Ofeekoo godina Wallaggaa ba'aa ta'uu dubbatu. Obbo Haayileen ilaalcha siyaasaa isaaniitiin kan mootummaa jijjiiramaa Itoophiyaatti mul'ate jedhame kana boodallee yeroo 4 hidhamanii jechuun dubbatan. Yeroo sirna addawaayii yookaan Ihaadiq keessas yeroo 3 hidhamuu isaaniiti
ta'uuti kan isaan dubbatan. Yeroo dhumaatiif kan isaan hidhaman ji'oota 6 darbe kan keessatti ta'us akka heerri mootummaa Itoophiyaa eeyyamutti sa'aatii 48 keessatti miti guyyaa 48 keessatti illee mana murtiitti hin dhiyaanne jechuun dubbatu adde Fireezer. Sababa isaas hin beeknu mana murtiin deemnee himata hin qabanii baay'ee immoo gidiraa keessa jirru torban tokkoof hin arginu torban tokkoof hin argina sababa wantaaneen asii kaasanii iddoo kan biraa geessu achi immoo iddoo kan biraatti immoo fidanii amma immoo deebisanii as kaa'u kanaa sana nama gaafannullee hin qabnu furmaata nama nuuf kennu jennee bira deemnes furmaata tokko hin arganne uma deddeebina amma immoo iddoon itti hidhamee jiru jannatii keessa itti iyyannee manni murtii ajaja baase immoo yoo iyyachuu dandeenyeef jennee deemneera isaanis immoo nuti jannatitti asii achi iyyata caafuu hin dandeenyu nu jedhanii deebisan mana yaalaa keessatti kanaan dura ji'a tokko ciiseera baay'ee miidhamee baay'ee dhahamee nyaatatu ji'a tokko taa'eera ergasii booddee opereeshinii ta'ee erga haaromsa deemee deebi'e immoo erga qabame immoo ammas yaaliirra jira amma immoo dhiigni kan tareeraa salphaa keerratti opereeshinii ta'uu qabda jedhamee lakki iddoon kun mijaa'aa miti opereeshinii ta'uu faayilii kanaafuu yommuu baatu hin taata jedhanii ana dhawween rakkoo guddaa hin deemu gargaarfatee deema amma gaafa deemu dura hin qabu erga hidhaa kana galee garuu amma giffiitiin ooveritti ta'e ammayyuu mana yaalaa deemaa ture isarratti immoo marfee ajajaniifi jiru faayilii duwwaa immoo miti hundumtuu warri isa faana hidhamanii jiranii hundumtuu miidhamoodha achi keessatti iddootti garafamanii nan isaanii buurratee jirutti argita gadditee madhiista malee waan godhu hin qabdu. Haaluma wal fakkaatuun haadha ijoollee 3 ta'uu kan dubbatan aadde Shittaayee Ballaxaa abbaa warraa isaanii obbo Fiqaaduu Ayyaanaa erga humnoota nageegumsaa mootummaatiin qabamanii gaaffii tokko malee hidhamanii ji'a 2 ta'aa jira jedhan. Abbaa warraa koo qindeessaa paartii koongireesii federaalistii Oromoo KFO godina Wallaggaa ba'aa waan ta'eef malee yakka raawwatee miti kan hidhamee jedhan. Kanaan duras irra deddeebiidhaan haala isaan ittiin hidhamaa turan ilaalchisee akkas jedhanii jiru. Fiqaaduun amma hidhamaa ta'ee jira. Hidhamuunsaa kun immoo hidhaa seera qabeessa miti. Kan ulaagaa guusee ulaagaa seeraa tokko guute miti. Yeroottis yeroo maleettis akkuma haadurreen hantuuta qabdutti qabanii hojii godhanii dhoksuudha. Sanaan booda waan ati gaafattee dhimma isaanii irraa bartullee hin jiru. Mana murtiillee yoo deemtee dhimma kana maaliif yoo jette ala tokko ala lama fidaa iyyeessaa jedhanii poolisootatti yaada hin kennu. Poolisii qaama isaaniitti dhimma kana iyyeessan immoo namni kun isa hidhamaa akkasiillee hin qabnu jedhanii yeroo itti yaada nuu kennan jiru jechuudha. Yakki kees kana utuu hin jedhamiin tursanii hin baasani. Sanaa booda torbee 2 mana ture ammas bakka hojii isaa deemee bakka hojii isaatti ammas hin hidhamee jedhanii gwaddeenyonni bakka hojii isaa dawwalanii natti himan. Ammas deemnee gaafa laalluu kaa'anii jiru daniinnetii keessa jira magaalaa Naqamtee Duwwaa 7 jechuudha. Achi nyaata isaanii deddeebisuutti kaan egaa waggaa guutuu deddeebisaa jiran. Haadholiin lamaan irra deddeebiitiin hidhamuu abbootii warraa isaaniitiin ijoollee isaanii irratti jireenya isaanii fi hariiroo hawaasummaa isaanii irratti dhiibbaa dhufe yeroo ibsan akkas jedhanii jiru. Ijoolleen isaa baay'ee miidhamaniiru. Mucaa ishee guddoo dhiistee isheen xinnoon kun amma wottaaddara sirriitti beekti. Sababaan isaa abbaan achi keessa jiraata jedhee yaadan. Sababaa abbaa isaa achi keessatti ammaa hundumaa ilaaluuf miidhaa kan qabu. Isaaniin hin argataanaan haayilee hidhee waama mana keessaa. Amma har'a ganamallee haayilee hidhee gaafa waamu fiigaan ba'e gaafa ba'u garuu wottaaddara miilitarii uffatanidha. Haayilee miti kottu deebii jedheeniin fuudheen eeggale. Amma kanaatti mucaan kun miidhameera jechuudha. Mucaan ijoollummaa kanaan saayikoo miidhame jechuun immoo baay'ee rakkisaadha. Gorborooleefu mucaa isheen guddoo immoo ciraamayyoo wottaaddaran jaallattu. Isaaniin gaafa argitee warra abbaa koo rukutan warra abbaa koo ajjeesaniitti. Baay'ee miidhaa qaba maatii irratti mana irratti jireenya kee irratti. Dur baay'ee mana nagadaa bareedaadha. Inni maaneej godha. An kichinii keessaan hojjedha. Hoolaa tokko fidnee hin oolla. Jireenya gaarii jiraannaa. Ijoollee keenya mucaa ishee guddoon barsiisannaa. Namni hawaarii dhuunfaatti bakka mana keessa waan hundumtuu guutamaadha. Dhimma sana garuu waggaa 2 asii gaafa qabanii kastamariin iddoo jirutti shukuutii baasanii qabuuni kastamariin iddoo jirutti reebuuni gabaan mana kanaa badaama dhufe amma gaafa hidhaatti deddeebi'u haalli nagadaa hin badee jireenyi hundumtuu gadi deebi'ee jechuudha. Isarratti immoo hidhaatti immoo deddeebisuu hin jira reeshina isaantu danda'a miti maatiitu danda'a reeshina. Guyyaatti 3 immoo deemta ijoolleef mana keessaa hin hojjetta waan nyaatamu mana kiraayin kaffalti kun hundumtuu ba'aalachan keenya irra jiru ture amma garuu nama tokko irratti baay'ee ulfaataadha. Nam tokko waan baachuu hin dandeenye gatii ta'eef isa dubartiif immoo ni ulfaata haadha ijoollee nama taateef. Ani mucaa koo amma kun hin beeku achi nan fiiga malee mucaa koo naannee ilaalee hin beeku. Mucaa koof kana barbaachisaa hin ta'in
achi nyaata maaltu deemaa jedheen yaadda'u qursii geessee misaa maaltu hojjetamaa misaan moo deemee iraatii maal geessinaa jedheen yaadda'a amma kanaatti rakkina guddaadha. Wanti tokko torratti argamii ragaan tokko torratti argamii namni fayyuma hojii isaarraa jireenya isaarraa maatii isaarraa mana hidhaatti galee ta'a. Yogguu inni mana hidhaatti galee taa'u kun bu'aa biyyaas miti bu'aa koos miti mi'ama kooti mi'ama biyyaati. Ijoolleen kun eenyu irratti kufti biyya kana irratti kufti ana irratti kufti mana kootu bada. Namichi kunis bor utuu isaan gadi gadhiisanii hojii isaa ala ta'e waan nama sirriin ta'u daandii irratti jechuudha. Mi'ama gurguddaa hin qabaata. Mi'ama guddaa qabna. Amma barnoota ijoolleen deebi'uuf jettu waatiin geeffadhu hin qabu. Ijoollee waatiin jiraachisu hin qabu. Maatii baay'een qaba. Daa'ima ofii kootii kan hindee ijoollee 3 qaba. Ijoolleen 2 mana barnootaa tokko kutaa 4 tokko kutaa 5 baratti. Daa'imni narraa kan harma hootu kan aannan dhugdu aannan wanti kireessinee obaasnu hin qabnu nyaata gahaa waatiin laannuuf hin qabnu. Baay'ee saamunaa dirasii daa'immaniif ittiin buucu lafa ittiin dhibee jirudha. Miindaan nurraa cite. Kanaaf nuti yakka malee baay'ee miidhamaa jirra. Dhimma eenyummaa ofiif dhimma haqa jiruuf dhugaa yoo dubbadhu soba waan jedhamuuf soba dubbadhu dhugaa hin dubbatiin sababa jedhu qofaatiif rakkoon amma kanaa nurra ga'aa jiran. Sagalee tokkoon kan jedhan haqni abbootii warraa keenyaaf haa kennamuudha. Wanti nuti furmaata jennee yaannu yoo namaa gala yoo namaa ta'a ta'e namti kun yakka taanaan yakka masaatiin ragaatiin irratti mirkanaa'ee utuu seeraaf nu iyyaate baay'ee jaallanna yakkan qabutuu ta'e immoo itoo nuu galee baay'ee jaallanna. Kanaafuu qaamni dhimmi isaa ilaallatu dhimma kana gadi fageenyaan nuuf qoratee furmaata akka nu laatu isiniin jenna. Gama mootummaarraa kan godhamuu qabu jarreen kun ragaa guutummaa qabu taanaan qoratamanii qorannaan sun yakka qaba taanaan mana murtiitti dhiyeessan. Nutis namni yakka dalage tokko yakka isaa hin adabamiin hin jiru. Garuu murtii hin qabu taanaan badii hin qabu taanaan namni kun akkasumaan agaagulii ji'a 5 ji'a 6 hidhamuun itiksiin isaanii hin eeyyamu. Qaamni mootummaa hundumtu kana ilaallatuuni furmaata itti nuuf kennu. Dhimma kana irratti akka deebii nuuf kennaniif gara itti gaafatamtoota waajjira poolisii fi waajjira bulchiinsaaf nageenyaa magaalaa Naqamteef godina Wallaggaa Baatti irra deddeebiin bilbilus hooggantoota koomishinii poolisii naannoo Oromiyaa irraa deebii argachuudhaaf yaaliin goonis hin milkoofne. Hoogganaan biiroo bulchiinsaaf nageenyaa naannoo Oromiyaa obbo Jibriil Mahammad dhimma kana irratti deebii kennanii jiru. Walumaa galatti Oromiyaa keessatti dhimmoonni bakka adda addaatti namni hidhame jedhameetiin ka'u mamii tokko malee nageenya walii walitti qabata. Eenyutu nageenya naannoo sanatti booressaa jira. Shaneedhaan walii walitti qabata. Namoonni mana hidhaa jiran, namoonni tarkaanfiin hidhaadhaa itti fudhatame baay'een isaanii ooliin ol jechuun walumaa gala guutuutti jechuu dandeetta. Naannoo hidhaa kan jiran warra loltuu shaneetii fi dabballoota shanee yookaan immoo miseensota ciccimoo isaan hawaasa keessatti galchanii hojii hojjechi. Warri kun tarkaanfiin seeraa itti fudhatamuun isaa maa inni miidhaan isaa. Kun kana ta'ee namoonni qabaman kun karaa biraatiin immoo namoota paartii adda addaa of keessa jira jedhanii gaafiin yanni ka'uus jira. Miseensonni paartii adda addaa jiraachuu danda'a. Dabil warri ta'ee warra ejjennoo wal makaa hidhannoo fi siyaasa nageenyaa walitti makeetiin hin deemu waan jedhamu san sirriitti walumatti ilaaluu barbaachisa. Abbaan gaafii kana dhiyeeffatu mataan isaa qulqullummaa keessatti rakkoo qaba jedhee qoratee of qulqulleessee hawaasa isa dhaabbateef jedhuuf tajaajila kennuu danda'uu qaba. Haala heerri mootummaa biyyattii eeyyamuun maaliif dafanii mana murtiitti dhiyaatanii ittiin murtoofne yoo bilisa ta'an hin gadhiifamne jennee kan gaafanneef weerarri vaayirasii kooroonaa biyyattii keessatti mudachuu wal qabatee joottan 6-7 darban keessatti manneen murtii cufaadhaa jedhan yeroo manneen murtii banaman mana murtiitti kan dhiyaatan ta'a jechuunis dubbatanii jiru. Poolisiin yakka namoota kanaa qulqulleeffataa jira. Haa ta'u malee yakki isaan ittiin shakkaman yakka ulfaataa waan ta'eef yeroo fudhataa jechuunis itti dabalanii dubbatanii jiru obbo Jibriil. Ajjechaa weellisaa jaallatamaaf beekamaa Hacaaluu Hundeessaa booda Oromiyaa keessatti hokkara bakka garaagaraatti ji'oota 2 darbe dura uumamee ture jedhameen mootummaan naannoo Oromiyaa dhimma kana wajjin wal qabatee namoota shakkii lakkoofsaan 7,000 caalan qabuu fi dhimma isaanii seeraan hordofaa jiraachuu beeksisaa ture jira. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amburraa. Via Afaan Oromoo Naayil Saatiif meetira baandii irraa caqasuu jirtan. Gama kana immoo qophii ammaan isinitti muutti jirtan halkan saata 4 irralleetti raadiyoo Oduu FM 94.3 irratti hir'isanii deebi'anii achirrallee caqasuu dandeettan. Akka bulchiinsi biiroo barnoota Oromiyaa jedhetti ganna dhufuu jalqabeetiin sirni gadaa sagantaa barnoota yookaan ammoo kaarikulamii haaraa tolchaniitiin Oromiyaa fi manneen barnoota afaan Oromoo Finfinnee keessallee barsiisamuu jalqaban. Tana bareedduu qorachaa bahanii jedha. Itti gaafatamaan biiroo barnoota Oromiyaa Dr. Tolaa Bariisoo Tujubee dubbisa.
Oromoon sirna gadaa jaarraa 5 darban itti fayyadame sirna dimokiraatawaa qabaachuun beekama. Sirni gadaa sirna ittiin bulmaata Oromoo yoo ta'u, siyaasni, hawaasummaa fi dinagdeen Oromoo sirna ittiin murteeffamu kan hawaasni Oromoo mirgaaf dirqama isaa beekuudhaan ittiin walii galuuf tokkummaadhaan ittiin waliin jiraatu. Sirni gadaa sirna dimokiraatawaa akka ta'e hayyoonni seenaa fi saayinsii hawaasaa hedduun mirkaneessaniiru. Sirni kun uummata Oromoo Gujiif Booranaa biratti utuu addaan hin citin hanga ammaatti itti fufee jira. Akkuma kanaan sirni gadaa dhaaba barnootaa saayinsii fi aadaa jabeessuu irratti fuulleffate yuuneeskoodhaan 30 bara 2016 beekannaa argachuun galmeeffame. Kan addunyaan beekannaa kenneef sirna gadaa akka sagantaa barnootaa tokkotti barsiisuudhaaf biiroon barnoota Oromiyaa irratti hojjetaa turuusaa beeksiseera. Adeemsi kun yeroo ammaa maalirra akka jiru hoogganaan biiroo barnoota Oromiyaa Dr. Tolaa Bariisoo nuuf ibsaniiru. Dr. Tolaan akka jedhanitti waa'een barnoota sirna gadaa akka barsiifamu yaadni isaa erga ka'ee tureera. Biiroo aadaa fi tuurizimii Oromiyaa waliin ta'uudhaan gara hojiitti seenuu ka jalqabne garuu bara kanaa jedhan. Sababiin isaas afaan seenaa fi aadaa Oromoo guddisuun aangoon kan kennameef biiroo barnoota Oromiyaaf biiroo aadaa fi tuurizimii Oromiyaa waan ta'eef jedhan. Sirni barnoota gadaa kun kennamuun waan barbaachiseef innaa ibsan akkas jedhu Dr. Tolaan. Sirni barnootaa gadaa kun kennamuu wanti barbaachiseef tokkoffaa amma dhaloota keessumattuu amma guddataa jiru kana yoo ilaallu barnoonni ijoolleef kennamaa ture amala ijoollee gaarii gochuuf kan kennamaa ture barnoota siiviksii fi barnoota lammummaa kan jennu kana inni kun ijoolleen qabxii galmeessanis fooyya'insa amala irratti inni fide badaa kan gammachiisaa nuti qabxiin argamu jechaadha. Kanarraa kaanee nuti maal gochuu qabna yoo maal goone ijoolleen daa'imummaa irraa ka'anii aadaa, duudhaa, seenaa isaanii baranii akkamitti guddachuu danda'u. Mirgi daa'immanii, mirgi dubartii gadaa keessatti kan inni tuffachiisuu danda'u hin beekama. Oromoon barnoonni ammayyaa free education kan jennu kuni barnoota idileen duraa kennamuun dura ijoollee isaa akkamitti akka lakkoofsisuu, akkamitti oduu durii mammaaksa akkatti himuu, akkamitti sodaa isaa achi keessatti akkatti barsiisu qaba waan ta'eef achumaanis immoo namni umurii adda addaa keessatti gaheen inni taphachuu qabu daballummaa irraa ka'ee maal keessa darbee umurii maal keessatti hamma gadamu hojii ga'utti namni maal akka hojjechuu qabu sirni gadaa kun kana of keessaa hin qaba. Sirni gadaa tokkummaa uummataatis kan cimsu uummata Oromoo jidduutti akkasumaanis immoo uummata Oromoo saba biraa wajjin namni wajjin jiraachuu haala danda'u irratti baay'ee waan baay'ee of keessaa qaba. Akkasumaanis immoo namni naannoo isaa wajjin kunuunsa naannoof illee gochuu qabu maal akka ta'e namooma sin qaba sirni gadaa namooma hawaasa keessatti namni dinagdeen dadhabe tokko yoo jiraate akkaataa itti gargaaramu akkaataa itti wal gargaaran kana qaba. Akkaataa aangootti waliin dabarsan aangoon haala nageenya qabuun akkamitti akka darbullee kana hunda of keessaa qabu. Sirni gadaa barbaachisummaan isaa mana barnootaa keessatti ijoolleen baratanii guddachuun bu'aan isaa hedduu ta'uu kan ibsan Dr. Tolaan nutis kanarraa kaanee mana barumsaa keessatti kennamuun isaa murteessaadha jechuudhaan erga adeemsa isaa jalqabne baatii 6-7 taanee jirraa jedhaniiru. Yeroo ammaa sadarkaan irra jiru maali? Waggaa haaraa dhufaa jiru akka lakkoofsa Itoophiyaa bara 2013tti kennamuu ni jalqabaa. Kutaa 5 hanga 8tti inni jiru. Kitaabni isaa yeroo hammamiitti maxxanfamee xumuramuu danda'a jedhamee yaadama isa jedhuuf Dr. Tolaan innaa deebisan. Amma sadarkaan irra jiru kitaabni kutaa 1 amma 4 xumuramee diraaftiin duraa xumuramee kan immoo kutaa 5 amma 8 akkasuma haalli itti eegalaa jirantu jira jechaadha. Bara 2013 keessatti barumsa kana hin kenname jennetti yaannaa jechaadha. Kutaa 5 amma 8 akkasuma xumuramaa jiru yeroo adda keessatti hojjennee waan kana barattoota keenyaaf ni qaqqabsiisa jennee amannaa jechaadha. Biiroon barnoota Oromiyaa guutuu Oromiyaa keessatti akka barsiifamu irratti hojjetaa jiraachuu Dr. Tolaan ibsaniiru. Biiroon barnootaa Finfinnees bifuma wal fakkaatuun torban achaanu jalqabee manneen barnootaa afaan Oromoo barsiisan keessatti sirna gadaa barsiisuudhaaf qophii xumuraa jiraachuusaa ibseera. Warra akka Finfinnee waliin quba qabaachuun waliin hojjetaa jirtu Dr. Tolaan deebii kennaniiru. Hoogganaa biiroo barnootaa Finfinnee wajjin waan kana irratti dubbannee jirra. Isaanis kan amanan akkuma duratti kaasee afaan barnoonni afaanii fakkeenyaaf afaan Oromoo kennamu akkasumaanis immoo barnoonni sirna gadaa kuni kana hojjetee
kariikulamii kana bocee barsiisuu aangoo kan qabu biiroo barnoota Oromiyaa fi biiroo aadaa fi turizimii Oromiyaa ta'uu sirriitti waliigallee jirra. Gareen isaanii sun odeeffannoo odoon qabatin eegalan ta'uu danda'a. Eega jalqabaniif yeroo gabaabaa waan ta'eef kuwaa walitti bu'uun qabu wanta isaan achitti jalqabatan kan biiroo keenyaa dursee kan deeme waan ta'eef waan san walitti fiduun waa wasfaalleessuun qabaatu jechaadha. Barnoonni kennamu kuni kan qaama kana lamaan beekamtii qabu ta'a. Oromiyaa keessatti, Finfinnee keessatti, Kamisee keessatti, Harar keessatti, Direedawaa keessatti, Beenishangul keessatti, Gambee bakkee Oromoon jiru isaanitti bakka kennamu keessatti kan biiroo kana ilaalamee eeyyama argateetu hojiirra oolaa jechaadha. Kana jechaan ogeessonni sun wanni fayyadu kan biirooleen lamaan kun qopheessan irratti wanni dabalata qaboo jiraate achi keessaa wanni fudhannu jiraachuu malaa jechaadha. Garuu kan gabarni godhu kan biiroon keenyaaf aadaa fi turizimii baasu kana ta'a jechaadha. Barnoota sirna gadaa kana jabeessuuf bajeti ramadame yookaan kitaabonni nagame akka maxxanfaman beekuun ni danda'ama yoo ta'eef gaaffii isaaniif dhiyaateef Dr. Tolaan akkas jedhan. Amma beekuun nu rakkisaa kan kutaa tokkoof amma 8 amma nuti kayyaannee jirru yeroo kana bara kana keessatti kitaaba barataa maxxansuuf yeroon gahaa waan hin taane fi kitaaba barataa fi qajeelcha barsiisaa kan qopheessinu kana keessaa kan qajeelcha barsiisaa amma ta'u maxxansinee kitaaba barataa immoo bifa soft koppiitiin haala barataa bira qaqqabuu dandeenyuun hin yaalla. Adeemsi maxxansuu kun yeroo fudhachuu danda'a. Akkasumas immoo barsiisota kanaan leenji'anii ba'an waan hin qabnee fi barsiisota afaanii, seenaa, siivikii akkasumas aspektii barnoota kanaan xiqqoo walitti siquu danda'an jennu leenjii gaggabaabaa kenninee kan itti deemnu ta'a jechaadha. Kanaaf baay'ina kitaabaa exactly barsiisaa hamma kanaati jennee kaasuun ammaaf rakkisaa jechaadha. Dhaggeeffattoota keenya sirni gadaa manneen barnoota afaan Oromoo kan Finfinnee keessattis jalqabuuf akka jiru hoogganaa biiroo barnoota bulchiinsa magaalaa Finfinnee obbo Zalaalam Mulaatuu bira ibsa arganne qophii keenya borii irratti dhiyeessina nu hordofaa. Hoogganaa biiroo barnoota Oromiyaa Dr. Tolaa Bariisoo ibsa nuu kennaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaa akkasumas maqaa dhaggeeffattoota keenyaan hedduu galateeffannaa. Kanarraa kanumaanan xumure an Tuujubee Horaati. kanatti aansinee ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu isiniif dhiyeessina. Yuunaayitid Isteetsi wiixatiji fulbaana cufaayyuu hojjettoota isiitiif qoodi isaanii guddina Ameerikaatiif qaban ulfeessiti. Fulbaan 5 barhum 1882 hojjettooti 10,000 ta'an guyyaa hojjettoota ulfeessuuf New York karaa gugurdaa Manhattan irratti corooraniiti yaa'an. Guyyaa hojjettoota ulfeessuun gaafas jalqaban. Waldaan jiddu galeessa hojjettoota New York guyyaa kana warra mindaan hojjettoota wayyaa of qabsaa'e aksaatiin namaa qajeelta.